maashaallah tabaarakallah majlis arabiyaa almuuniyemii fi fireemiin wal keessa maka akkasuma mootuyyuu baay'ee bareeduu fi miidhagina isaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Aisha marka fuunee oromoo kiyya guutuu dirra jirtu amantiif kutaan sooliin qoodiin baga jiraattan viidiyoo osoo isinii gadi dhiisin hin turu jechaa fi majlisni kuni kan deemaa inni jiru maashaallah jedheeni jira. Ijoollee asallaati. Ijoolleen asallaa yeroo hojjechiifattu meeshaa babbareedaadha kan isaan hojjechiifatanii. Asitti fireemiidha. Fireemii jechuun isa bakki kun baay'ee jechuu ijoolleen hedduun ni beeytanii mana arabaa keessatti majlisni haala kanaan tolfame asiin abaaboo kaa'uu dandeettanii yeroo tokko tokko ammoo akka teebilii yookiin ammoo teessoo xaawulaatitti gaafaa shaayii akkas tipsii uumamallee irran kaa'atanii wannan sirriitti isin hubachiisuu barbaadu kuni zaawiyaa yookiin rukni rog-sadee sanniini majlisa akkana dalaysiifachuufis tahee ijoolleen jechuu warroonni keessattuu soofaa dalaysiifattan majlisni kun isiniif baay'ee bareeda jechuudha. Itti aansuun ammoo tuyyuu dirqama manni mattaramuun asallaa deemnee jechuudha mattarree kaane hojjanne majlisa kana wanni isin sirriitti naa hubachuu qabdan majlisa fireemii illee tahee almuuniyemii boondidii isaa jechuudha baay'ee bareedaadha. Tikkaa isaa laala hedduu namatti kan toluu fi tikkaan isaallee diizaayiniin isaa roga afreedha isinii galee roga afreedha. Sa'aatii kana aduu keessatti waraabaa jirra amma fe'aa jirra isa bichaa miti meeshaan biraallee jira meeshaa hojiidhaaf jechuudha kan tahu kunoo boondidiidha keessa isaa akkasuma ammoo tuyyuu as sagalee wocaa waan jiruuf akka carraa tahee ammootu sagalee noormaala yeroo bakki wocaa jiru nu jeeqa jedhaa turtan waan ta'eef hin waraabne kunooti boondidiin isaa hin ulfaata yeroo qabbuusu kana giddiidhaan kan achirraa buuse. Akkuma sitti argitan kanatti tokkoffaa irratti dheengadda warroonni meeshaalee barbaadanii majlisa kunoo boondidiidha. Duraan almuuniyemii yeroo an tuffadhuuf jibbusan isa kana isboonjii godhanii amma boondidiin ofii kenna ajajnee dalaysiisaa jirra. Boondidiin mitirri tokkichi meeqaa warri jettanii fi mitirri tokkichi qarshii 17,000 tokkoffaa irratti wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdanii namoonni tokko tokko kan jedhanii mitira kaareen takkitti meeqattanii yoo mitirri tokko 17,000 ta'e kaareen tokko ni qooddan jechuun ni hirtan 17,000 kana bakka lama hirtanii kaaree lamatuyyuu mitira tokko ta'a waan ta'eef aduu keessatti waraabaa jira malee kalariin isaallee kalarii baay'ee bareedaa tahee fi akkasuma immoo hedduu namatti toluudha. Mee namoonni jaalattan sheer yeroo keessanii gochuun akkasuma immoo viidiyoo kiyya laayikii cuqaasaa isinin jedha. Namootiin gaafii hedduu na gaafataa jirtan majlisa irratti tahee meeshaa irratti ila kun asitti illee rukniin isaa yookiin zaawiyaan isaa asitti illee jechuudha argitanii akkaataa diizaayinii ittiin hojjetamu dirqama namni majlisa kana barbaadan manni keessan ogeessi dhaqee mattaruunii isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sa'a ammaa kana asallaa fe'aa jirra. Namootiin tokko tokko meeshaa odoon fe'atiin gaafuma bitattan san makiinaa meeqannaa galcha jettanii inni kun diizaayinii gamaa gamana taa'u lama qabaa ka sadii itti ajajatullee sadii illee wajjin ba'uun jira keessattuu akka almuuniyemii jechuudha. Maaliif kan isiniin jedhu makiinaa gaafuma feenu kana malee beekuu hin dandeenyu isinii galee ni yaadattan yeroo hedduu warri keessan na dubbistanii makiinaan waan dhaabbataatii miti isinii galee waan gaafa bitamu san yookiin ammoo gaafa fe'amu sanii ta'uudha. Asitti ammoo tuyyuu maashina hojiidhaaf tahu akkasuma ammoo tuyyuu hedduu kan namni hedduun jechuudha warri galtanii meeshaan fayyadamne osoo maashinoota akkanaa kana fayyadamtanii bitattanii baay'ee bareeda. Tokkoffaa irratti gaafa sanii kan bitameen qarshii 50 irra 70 wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdan ittiin hojjechuun galii galchuudha. Kontiraata kennachuun galii galchuudha. Ka'aniitu gurguruunis galii galchuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu maashina fedhayyuu haa ta'u maashina hojii maashina shaamaa akkasuma immoo tuyyuu maashina uffata hodhaa maashina bunaa maashinoota kaafteerii adda addaa keessatti hojjetuu fi akkasuma immoo ogummaa adda addaa irratti osoo maallaqa keessan baastanii bareeda isiniin jedha. Akkasuma immoo tuyyuu namootiin hedduun maal jettanii na gaafatta meeshaa biyya alaatti galfachuu yoo biyya keessaa bitachuu wayyaa yeroo hedduu dubbadhee jira walumattuu iyyuu dhufu. Tokkoffaa irratti achitti ni bittanii kiiloo kafaltanii galchitanii asitti illee ni bittanii akkasuma immoo tuyyuu makiinaa tiraanspoortii ni kafaltanii komishiina illee ni kafaltanii walumattuu hin dhufu achitti hin bittan tiraanspoortii illee ni kafaltan haga bitattanii boodas feetanii kiiloo irratti ni kafaltan waraqaa achi ittiin xumurattanii galchitanii illee ni kafaltan. Asis yoo dhufee jedhe namni asii ol deemu haga komishiina tiraanspoortiin isin baaftan namni asii isinii bite fudhatuuti. Hin dhaqa hin baasan qaraxatu jira hin qaraxan makiinallee kontiraatan harka 3-4 jechuudha. Garuu wanni isin sirriitti naa hubattanii beekuu qabdan kuni yeroo meeshaa kana fe'aa jirruudha. Walumatti dhufu parsantii SAS
ammallee jechuudha furuunni meeqaa gassaalan meeqaa tallaajaan meeqaa warri jettanii nagaa fattan hundi isaa bakka sawwanni jiran jiru akka feetaniin bitattan fakkeenyaa fi kakuma 40 kakuma 50 kakuma 60 kakuma 100 kakuma 100 hoy dirqama ani fakkeenyaaf jechuudha geeleen tante yookiin hiriyaan tante yookiin saahibni ta'e obboleettiin tante kakuma diidamaa bitattee fatillee kakuma diidamaa bitachuu hin qabdu yoo qabaatte sirra fooyyessite yoo dhabde ka isii gadii jechuudha isinii galee kanaaf meeshaaleen hundi isaa wanni hin daballee hin jiru wanni sirriitti hubattanii naa beekuu qabdanii waan hin godhanna jettan amma meeshaa kana geessuuf deemaa jirra tokkoffaa irratti waan hin godhannaa hin fedhaa jettanii obsitanii jechuudha hojjettanii galmaan ga'uu qabdan maaliif jennaani namootiin hedduun kan abdii murtan hedduutu jira abdii nutti hortee jettanii maaliif yeroo meeshaa mana keessan fakkeenyaaf isinii geessinullee erga jalqabdanii jettan kaayyuu keessan galmaan ga'uu qabdan wanni isinii jedhe yeroo meeshaa keessan mana keessaniin geettanii mudannoo adda addaatu nama mudata nama meeshaa fuudhullee waan kana hubachiisuu qabdan akka meeshaa keessan seeran isinii ogeessi kaa'utti yookiin namni kaa'utti nama meeshaan kun baay'ee yoo ta'e makiinaa irraa buusulee namaa qopheessuu makiinaa irraa yeroo buusan nama bira dhaabatanii namarraa fuudhu wantoota akkasiilee maatii keessan hubachiisuu qabdan maaliif kana jedhe jennaaniin mudannoo hedduu ilma namaa kana ka mudatu jira dogoggora hedduutu jira kanaaf namootiin ajaja adda addaa ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kana yeroo hunda lakkoofsa kee warri koomantii jala deemtanii jettan duwwaa 978 WhatsApp Telegiraamaan akkuma sirratti argitan kanatti heloo jechuu dandeettanii namootiin jechuudha mana seera qabeessaa akkasuma immoo lafa seera qabeessa barbaadanii lakkoofsa kanaan naqunnamuu dandeettanii isiniin jedha hojiilee hedduu hojjetaa jirra meeshaa qofaa miti manallee namaa bituu akkasuma immoo tuyyuu seera qabeessan maatii isaanii gargaarree bira dhaabbanne haga dandeenyeen jechuudha seera wal qabsiifne xumuruu fi hojii bareedaa eegallee jirra namootiin barbaadan heloo jechuudhaan manneen adda addaa bitachuu fi akkasuma immoo gurgurachuu warri barbaadanillee heloo jettanii na dubbisuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkas jennaaniin gaafii qofa far'i kaareen meeqaa manni sun meeqaa manni kun meeqaa hin jedhina bitachuu warri barbaadan qofti dhugaadhaan maallaqa warri qabdan qofti dhugaadhaan kootta akka duraanitii miti laffiin karaan namarraa guurataa jira kan karaan irraa ba'aa jira gatiinis dabalee jira akkuma sharafni achi dabalu qarshiin dabalee jira sheer walii godhuudhaan horaa bulaa fayyaan fa'aa isin jaaladha isin kabaju